Sisi gada ani narifado itatake male kan biran Hondan jalat. Dirqam. Kamu kan kok kesa? Lubbu ko tip ilkaan ko yookaan ilkaan ayyuuni kon jalat ijako. Ijako nan jalat. Ayyuuni kon jalat jette hayyeeshi gaafi kan. Jechuun ijako malee waa tokko bakka biraan ga'u wanta biraan qaba. Ashama harka funee hordoftoota fi kabajamtoota maatii burtee hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galata waaqafaatoo nagaan na bira baay'ees isin biras bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jechuun jaaladha. Warroonni burtee tuubiidha maatiin taanee nuruu subscribe gochuun nutti makamaan isin jedha. Warroonni immoo maatiin taanee maatii taatanii hagammaan hordofuun share like gochuudhaan nufaatu tan hundi keessanuu hedduu tokko isin galateeffadha. Qophii gaaffii deebii qabadhee dhufee jira. Qophii gaaffii deebii qabadhee wajjiniin akkuma keetti argaa jirtanii gara shittis dabarsaa mee nagaa jedhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota burtee maatii burtee shawuu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti nuyi lamman kunoo nagaa keenya nagaan nu bira baay'atte isin bira nagaa biraamanni rabbi isin bira haa baay'attu isiniin jenna. Ana kunoo maqaan kee ol nu barsiisa. Karima Suleman jennee jedha maqaan koo Karima Sulemaani. Kunoo gwaaddanyaa seeti har'a gaaffiidhaan mataan irraa buqqisuun seena. Hayyee mee gara gaaffii deebiitti dabarra. Gaaffii deebii qabanne jechuudha namni tokko gaaffii san yoo dhabee akkuma asitti argaa jirtan isinitti mul'ataa hin jiru. Isa asitti argaa jirtan kana jechuudha bishaan ni jira. Bishaan kana dhugnaa jechuudha namni deebisan hin deebisne jechuudha. YouTube kana hanga dhumaa viidiyoo kana hanga dhumaa akka hordoftanii jaalalaan isin gaafadha. Warra barachuu dandeenya isin jechuun jaaladha. Gara gaaffii deebiitti tarraa nu faana tura. Eshi mee gaaffii ani jalqabu mootii jalqabetti. Akkuma qulqulluun kooda jalqabe. Tole eshi ani gaaffii koona jalqabaa gaaffii san yoo deebisnee akkuma isiniin jedhee bishaan dhugdee jechuudha. Gaaffiin koo tokkoffaan akkas jedha. Gaafiin koo tokkoffaan maal jedha haati kan kee ijoollee 5 yoo qabaatte tokko kaaba 2 kibba 3 lixa 4 kaaba jira 5ffaan eessa jira yaani tokko eessa jira jechuudha. Itoophiyaa jedhee mayyaadan garuu hin beeku. Yaali narganne yaali garuu. Maalin jedha yaa gooftaa Oromiyaa. Namni sun eessa jira? Maatiin kan kee 5 haati kan kee 5 deesse miti 5 keessa akkuma isin jedhe 4 iddoo garagaraa jiran tokko eessa jira? Haadha koo bira. Narganne. Akka. Narganne bishaan dhuguu qabdee jechuudha. Bishaan kana tokko dhuddee jechuudha. Istuma fillee bitti asumatti ta'e jedhuddi. Ashaboo dhugee sun dhufee deemadaa. Ashaboo soo dhugee dhufee bada. Mana jaallatti xinnoo naaf illee shuboo. Hayyee dhugi. Na gargaara. Hayyee yaa dhuddu. Saniin booddee immoo gaaffii isheetti tarra jechuudha. Nu faana turaadha. Isiniin jenna. Warra barannaa gaaffii kanaaf immoo. Wadheen jira immoo. Ishii warroonni immoo gaaffii kana deebii jalatti koomentii irratti akka nuuf kennitan abdii isinirraa qabna. Gara gaaffii isheettiin isin dabarsa. Mee gaaffii kan kee maalidha? Ishee qo'ee nan baafadha. Ammoo gaaffiin koo tokkoffaan hiikni jaarsaaf jaartii jedhu maali? Maanni? Hiikni jaartii fi jaarsaa kan jedhu maalidha jedha. Namni tokko jaartii fi jaartii ta'ee kan wajjin jiraatu. Tokko jaarsuma maqaamti jaarsa jedhu jaartii jedhu maalirraa ijaarameeti mee suma duwwaa hiikaa isaanitti jaarsa jaartii. Yaani mana tokko waan jiraataniif jaartiif jaartii waliin jiraatan jechuudha. Waliin jiraatan waan ta'eef maqaan isaanii jaartii fi jaarsa waliin. Argattee. Bishaan inni baate. Bilisa bishaanii. Eshi ana gaaffiin kiyya.
Shi gaafini lammaffaan akkas jedha. Killee tokko daqiiqaa 5tti yoo bilchaate killeen 5 daqiiqaa meeqatti bilchaata? Daqiiqaa 5tti bilchaatu hundumtu. Bravo argattee jirta. Hayyee gaafii taanti. Lammaffaan manni tokko yoo gubate namatti himuuf maal ta'e jetta? Maal ta'e jenna? Manni tokko yoo gubate yoo kaatee hiriyaa keetti himte maal ta'e manni suni jettee himta maqaasa. Hin gubate jetta moo maal jetta? Dhangala'e lolaan yaa'e jala. Lolaan jala yaa'e. Eshi lolaan yaa'e jala jedhama. Hundeeffanne? Hundeeffanne. Warra koomintee deebisan siyaa gargaaran booda yoommoo dadhabdee jette bishaan dhudda tasuma. Eshi. Yaaduma koo keessatti hin ka'edha bishaan dhudda. Lolaan jala yaa'e. Dhangala'e. Dhugaa deebii kanan dura dhaggeeffadheen ture garuu beeku deebiin isaa na jalaa badee. Kanaaf carraan koo bishaan dhuguu natti fakkaate. Bishaan kamiin dhuddara kanu? Itti manaafuu beekaatti dhuge. Koomentiin amma achuma jalaa yookaan hin miite naan jettu gaaffiin kun egaani deebii naan qopheeffadhe kana mini deebiitti jalatti. Kan yookiin gaaffii deebii isaan arganne nan dhugaa jechuudha. Yalla. An daqiiqaa lama hin teenye. Silma. Hayyee. Dhugee jira. Gaaffii taanuu ishii qaba. Jaallatte darii. Ana qaba. Aywa sadaffaa abbootii gadaa jechuun abbootii keessaa isaan warra kam? Isaan kamii? Abbootii gadaa jechuun warra jaarsolii keessaa isaan warra kam? Maaliif abbootii gadaa jedhamanii isaan milikkii isaanii maalirraa jedhaman? Maqaan kun qobaatti maaliin moggaa'e? Hayyuu. Hayyuun kun hiikaa qabu kanaaf ibsi malee. Abbootii gadaa jedhamanii yeroo maalirraan kan hundaa'e abbootii gadaa jedhaman? Abbootii gadaa kan jedhamanii nama waan walitti araarsaniif seera waan bulchaniif kanummaaf abbootii gadaa jedhaman. Asuma namilee itti fufaa fi hayyee san achirratti jalatti barraa. Toleeshii gaaffii taanu ana. Toleeshii gaaffii meeqaffaa sadaffaarra ga'ee jira. Akkas jedha qaama kan kee irraa kan jaalattu. Hundaan hin jaalladhu. Dirqama. Qaama kan koo keessaa lubbuu kootiif ilkaan koo yookaan ilkaan ayyuunii kon jaalladha ija koo nan jaalladha. Ayyuunii kon jaalladha jettee hayyeeshii gaaffii kan jechuun ija koo malee waa tokko bakka biraan ga'u wanta biraan qabadhu iji koo bakka barbaadde na geessitee na deebifte ijin jiru taanaan qaamni kee hunduu faayidaa hin qabu. Eshi kuni gaaffii dhuunfati. Eshi gaaffii taanutti dabarraa gaaffii ishiiti yalla gaafadhu. Eshi sadaffaatti gaafadha. Arfaffaan hodaan biqiloota keessaa maaf qobaatti akkas kabajame? Hodaan biqiltoota adda keessa maaf qobaatti biqiltoota hundaa keessaa maaf akkas kabajame? Dhaqanii kabajatan moo? Inni kabajamee bakka hundaatti alaabaa irrattis kabajamee waan hundumaa irratti kabajamee jira. Maaliif? Isaan kana maaf biqiloota keessa adda baasanii odaa kabajanii waan hundaa irratti mallattoo ta'ee ta'a. Oromummaa keessatti waan hundumaaf mallattoo ta'ee jira. Odaatti bulanii? Beeka. Miti odaatti bulanii odaa maaf kabajan? Gaaffiidhaanaafuu garuu na yaala. Biqilootaan keessaa isaan isa kabajanii alaabaa irrattis waan hundumaa irrattis kan kabajamee jiru kan mallattoorra hundaarra jiru odaa. Biqilootaan keessaa odaan kun maaf kabajamee? Sababni inni kabajame maaliifi? Dhugaasuudhaaf deebisaa ulfaataadha. Natti naafuu bikaa dhuguutti bishaan haala dhugu. Maaf akka kabajamu anaafuu gaaffiidha maaf kabajan?
Egaa koomentii Nka waan achitti siifaa barreessanii. mee maaf akka kabajan immoo siin koomentii irratti nuuf kaa'adha. Koomentii jalatti maaliif odaan biqilootaan ija keessa odaan kabajame akkasii yaada jedhu maalirratti ka'ee hundaa'ee maaliif kabajame yaada jedhu nu barreessaa achuma jalatti. Bishaan dhugaa? Gaaffii qabaa? Isa guddaan isii kan ana booda hin xinnaatti iyyuu. Isa lammataa immoo qaaraa finnee dhumna. Kan amma dheebottee ma dhugaatti misaa dhiyoo nyaattee kaate. Akkamiin godhanii dhuguu? Isa iyyuu daqiiqaa lama teessu tokkoon dhumuu qabu. Maaf kabajan laata? Nan dhuga. Shaggaadha bishaan. Ayyoo, hin turte. Akkas hin feene immoo. Ayyee rakkoo hin qabu. Gaaffii afraffaan akkas jedha. Haadha kee fi abbaa kan keetii yookaan rabbii gaditti haadha kan keetiif abbaa kan keetii dhalatti kan galateeffattu. Mootummaa. Mootummaan oonyedha. Bulshaama keenya. Oonyedhan. Achi dhufte. Imi kan obbofachuu eenyuun? Ani gamma yoonaatti. Achi kana jedhuun qabu. Dirqama addaan baafachuu qabda. Addaan baafachuu qabda. Johar Muhammad. Okay. Gaaffii kan keessatti. Gaaffii kan keessatti. Eeshi. Gaaffii? Gaaffii attam? Kan kee. Tufuuf. Okay. Yallaan faana hordofaadha akkuma itti fufetti jira. Dhiira tokko yoo nan jaalladhe jettu maaliin beekta gaafa kam amantaa? Dhiira kun jaalladhe kan jettu maaliin beekta gaafa kamiin immoo amanta? Ani dhiira tokko na jaalladhe yookaan immoo na jaallatee haan amanu nama sanii yoo mana tokko keessa jiraanne qofa bicha nama haan amanus jechuudha. Erga wal bira geessanii. Ishee argatteetta. Tole. Gaafiin gaafii dhumaati. Akkas jedha. Aartii keessaa kan lubbuu jiranii kan dinqifeeffattu yookaan kan jaalattu tokko nuuf himi. Alii Birraan jaalladha. Sababni isaati jechinni jedhu jecha siyaasa waan baay'ee of keessaa hin qabne fi qulqulluu oromummaa isaarraa uummata hunda of keessaa qaba jechoota baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef Alii Birraan hin jaalladha baay'ee tokko. Ishii galatoomi. Gaafii dhumaa ishii bira jira. Ishii nama tokko jaalladhe yoo jettu maal isa irraa jaallatta? Amantii moo amala moo bifa moo qabeenya isaa irraa jaallatta? Ani nama tokko kan jaalladhu tokko namummaa isaatiin nan jaalladha. Lammaffaa irratti immoo nama tokko kan jaalladhu waliinis jiraachuu waliinis dhiifama nama tokko akkuma isiniin jedhee nan kabaja namummaa isaatiif nan kabaja. Garuu immoo nama tokko waliinis jiraachuudhaaf yoo ta'e bultii waliin irree naannoon badha jettee yoo yaadde nama sanii amala qabeenya ta'uu qaba. Amalli isaa amala gaahee yoo qabaate qabeenyi waan biraa homaa miti. Ani garuu nama tokkotti amala isaan irraa jaalladha. Akka kootte jechuudha. Akka keessanitti immoo koomentii irratti nuuf kaa'adha. Gaafiin keenya kana fakkaataa mee dhaamsa qabdu qabda? Dhaamsa hin qabu jechuun gaafiin nuyi gaafanne. Wanta keessaa waa baratanis hin ta'a. Wanta keessaa gammadan tokkos wanta keessaa hin beeknes keessaa barachuu hin danda'ama. Isaan mataan isaanii miisajjii walii ilaalanii inni tokko kun kana jechuun silumaa kanaadha kan sila hin beekne bara. Kanaafiyyuu jaalala namni amma kaafne kunis waa hundaaf keessaa qaba. Odaan amma jenne kanas wanta isin amma jette kana keessaas waa hundaaf keessaa qaba. Achumarraan beekumsillee waa baay'ee keessaa bor immoo kan kana caaluuf hin dhumna. Inshallah koomentii nuu godha. Hunda sin jaallanna sin kabanya hordoftoota maatii burtee hunda keessan sin jaallanna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota burteetu hundi keessanuu qophiin keenya kana fakkaataa hanga dhumaatti akka nu hordoftanii jaalannaa fi